السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتودا فجالسمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هنا نجاكوت نجاني كي هنجال الله هنك بجارا بك جرتن مرة نجاو دعوتهم كي فيديو أراك نكيسة أبليكيشني أجايبة أبليكيشني وان أجايبة وان أداف كيسة كمونا وسيم برسيس duraan dursa garuu warroota amantaa musliimaa hordoftan hunda keessanuu baga rabbiin suuma waggaatiin isin gahee ittiin nu gahee isa dhufuunin rabbiin nuun haga'u inshaallah ya shahar mubaarak alaykum wa aleena rabbiin warra ji'a kanarraa keeda argatu nu haa godhu baga rabbiin ittiin isin gahe jechuun barbaada. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya aappiin har'a isin barsiisu deemu aappii kinoo kana jechuudha. Aappiin kun maqaan isaa kaalkuleetar jedhama jechuudha. Aappii waan ajaa'ibaa waan addaa of keessaa qabudha aappiin kun. Aappii kanaan jechuudha waan garagaraa iccitii garagaraadha jechuudha. Iccitii bilbila keessanirra jiru keessatti dhofachuu dandeessanii. Kana qofallee miti jechuudha. Aappiin kun bilbila keessan malee bilbila biroodha of keessaa qaba jechuudha isin galee. Bilbila biroodha jechuudha. Bilbila keessan kana malee akkanuma akka bilbila keessanii kana bilbila biroodha of keessaa qaba jechuudha. Bilbila aappii kana keessa jiru saniin jechuudha waan barbaadan waan isinitti tole irratti fayyadamuu dandeessan jechuudha isin galee. Aappii kana keessa bilbila aappii kana keessa jiru san keessatti jechuudha waan isinitti tole keessatti banattanii akkuma bilbila keessan kana kan gubbaadhaa kana kan qabdan kana fayyadamtanitti bilbila aappii kana keessa jiruun waan barbaadan fayyadamuu dandeessan jechuudha isin galee. Waan barbaadan achi keessatti marattanii waan barbaadan achi keessatti dhoffattanii yaa'anii aappii ajaa'ibaati jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawunloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a liinkii irratti kilikii gootanii daawunloodii godhachuudhaaf jechuudha. Achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida. Achi booda suutuma sirra gadi bu'umaan jechuudha. Suuta sirra gadi bu'aatuma. Aappiin kun waan ajaa'ibaa ta'u keessaa qaba. Daawunloodii hojii kanarratti kilik gootu. Ifama. Achi booda haala kanaan alaatul pilaastooriidha isin fida jechuudha. Aappii kanaan ni buufattan jechuudha. Egaa nan buufadhee waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu. Isin yeroo buufattan jechuudha. Open irratti kilik gootu. Achi booda startii kilik gootu. Achi booda kunoo akkuma asirratti argaa jirtan aappiin kunoo akkuma gartee asirratti argaa jirtan jechuudha. Hisaaba garagaraadhaa ittiin dhahachuu dandeessan jechuudha. Garuu aappiin kun iccitii hedduu of keessaa qaba jechuudha isin galee. Akka namni hin beekneef yaani haala namni hin beekneen jechuudha kan ijaarame. Yaani ammoo kun waan garagaraa irratti hisaabachuu dandeessan jechuudha akkuma aappii kaanii jechuudha isin galee. Garuu keessi isaadhaa waan addatu jira jechuudha. Waan amma keessa jiru walumaan arguuf deemna. Amma wanti gootan jechuudha aappii kana koodii itti godhatan jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf ani koodii kanaa godhadhu. Achi booda raayitii kan lammantu jechuudha isin galee. Sarara kan lamman. Egaa achi booda startii kilik gootu. Achi booda gireent kijuun kilik gootu. Achi booda asirratti eeyyama kennitanii fi achi booda yeroo tokkoof haala kanaaf duubanii deebitanii. Aappiin kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Akkuma aappii kaanii hisaaba garagaraa kan ittiin dhahanii jechuudha isin galee. Garuu iccitii hedduudha of keessaa qaba jechuudha. Amma yeroo baname jechuudha waan isin ajaa'ibu keessatti argitan jechuudha isin galee. Amma aappii kana koodii itti uummatan jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf nama koodii kanatti uummadhu. Achi booda sarara lamman kana kilik gootanii. Achi booda aappiin kun haala kanaan isiniif baname jechuudha isin galee. Akkuma asirratti argaa jirtan kun bilbilli biroodha as keessatti nuuf baname bilbila biroodha as keessatti argannee jira jechuudha isin galee. Bilbila isaa amma itti fayyadamaa jiru osoo hin taane bilbila birootuun as keessatti kun nuuf argamee jira jechuudha isin galee. Akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha isin galee. Amma bilbila kana keessatti jechuudha bilbila isa lammaffaa jedhama jechuudha kun isin galee. Bilbila isa lammaffaa kana keessatti waan barbaadan fayyadamuu dandeessan jechuudha isin galee. Asirratti kun amma sarchi kanarratti wanni jenne asirratti amma wanti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan googilii, feesbuukii waan garagaraadhaa ammallee fakkii pilaasii kan dhootanii dabalachuu dandeessan jechuudha. Itti aansuudhaan waan garagaraadhaa dhoffachuu dandeessan. Asirratti haalli waan iccitii garagaraadhaa iccitii bilbila keessan keessa jiru haalli itti dhoffachuu dandeessan.
fakkii pilaasii kanarratti kilik ni gootu achi booda kunoo asirratti footoo kajuun jira footoo kajuu kanarratti kilik gootanii achi booda haala kanaan suuraalee bilbila keessan keessa jiru hunda isiniif baasa jechuudha viidiyoo waliinis jechuudha isinii galee suuraalee kana keessaa jechuudha waan dhoffachuu as keessatti dhoffachuu barbaadan hunda irratti kilik gootanii dhoffachuu dandeessan jechuudha achirratti haayir kajuu dhootanii keessatti dhoffachuu dandeessan jechuudha isinii galee egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jeetiin abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan goonta gatinaadha barumsa biroos nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.